sagantaa ODUU VOA afaan Oromoo. Tan dhaggeeffattoota furdiftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa sababa labsii yeroo muddamaan kan ka'e namoonni hidhamaa jiraachuu laalchisee yaaddoo qabu ibsee jira. Labsiin yeroo hatattamaa humnoonni seera eegsisan shakkamtoota gareelee shororkeessummaan ramadaman waliin hojjetan akka hidhaniif mirga kennuufiyyuu komishinichi akka jedhutti hidhaan sun gosaan adda ba'ee ijoollee hanga umuriin isaanii waggaa 10 ta'uuf harmoolii maanguddoota ta'an of keessaa qabaachuusaa adda baafadheeraa jedha. Miseensonni maatii kanaa namoota kana akka isaan hin gaafanne dhorkamuunis na yaaddessee jira jedha komishinichi. Akkuma kanaan poolisiin Dirree Dhawaa shakkamtoota 200 ol kanneen garee shororkeessummaan ramadaman waliin hojjetan jedhe to'annaa jala oolchuusaa beeksisee jira. Jilli addaa Gamtaa Afrikaa Oluseegun Obaasanjoo kaleessa gara Tigraayitti maluudhaan Maqalee keessatti Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin mari'achuu isaanii dubbii himaan paartichaa ergaa Tiwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti jilli addaa Gamtaa Afrikaa kan ammaa Obaasanjoon Dr. Dabratsiyoon waliin marii bu'a qabeessa gaggeessaniiru jedhan. Dubbiimtuun dura taa'aa gamtichaa Eebbaa Kolondoollee imala Maqalee kana mirkaneessaniiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsa kennaniin jilli addaa kun Maqalee keessatti marii erga gaggeessanii booda Finfinneetti deebi'aniiru jedhan ibsatti dabalaa garuun kennine. Dubbiimtuun kun itti dabaluudhaan gumiin nagaaf nageenyaallee dhimma Itiyoophiyaa irratti har'a marii ni gaggeessa jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa akka jedhetti imalli Obaasanjoon Maqaleetti gaggeessan qaama hawaasa addunyaaf ibsa kennuuf ragaa barbaachuufi. Har'a raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa akka kennan ministeerri deettaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa adda Salaamaawwiit Kaasaa imalli sun kan marii araaraa akka hin ta'in ibsaniiru. Deeggartoonni diimokiraasii kanneen Sudaan keessaa fonqolcha mootummaa mormuuf jecha mormii guyyoota lamaaf hokkara hojii dhaabiinsaa gaggeessanii jiran. Hirmaannaan hiriirichaas sababaa tajaajilli intarneetiif bilbilaa adda citeef murtaa'aa ture. Eebila bara 2019 Pireezidaant Albashiriin aangoo irraa ka darbe hokkara uummataa kan hoogganan koreewwan mormii naannoof waldaa ogeessotaa Sudaan aangoon waraanni qabate akka hafuuf hiriira sana qopheessan. Uummanni dilbata kaleessaa magaalaalee Kaartum keessa hiriiree jira garuu hagas baay'ee akka hin ta'in jiraattonni dubbataniiru. Miseensonni waldaa barsiiftotaa akka jedhanitti humnoonni nagaa eegumsaa mormii uummati biilsa ministirii barnootaa Kaartum fuullee taa'ee dhageessisaa ture dhaabsisuuf gaazii imimmaansu fayyadaman. Namoonni 87 illee to'annaa jala ooluu waldichi beeksisee jira. Ganda burrii jedhamu kan Kaartuumiif naannolee laga Ombaadaa kan Omdurmaan keessattillee mormii geggeessame bittinneessuuf poolisiin gaazii imimmaansu fayyadamu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Magaalaalee kan akka Medaan, Nyaalaaf Atbaaraa keessaas mootummaa naannoo keessatti kanneen Bashiriif amanamoo ta'an deebisanii muudamuu isaanii mormuudhaan hiriira geggeessuu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Awustiraaliyaa, Beeljiyeem, Kaanadaa, Deenmaark, Faransaay, Jarman, Ayislaand, Ayirlaand, Lugzamburg, Neezerlaandis, Niwuziilaand, Noorweey, Swiidin, Yuunaayitid Kiingidamii fi Yuunaayitid Isteets Komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf Komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa waloodhaan ennaa walitti bu'iinsa naannoo Tigraay dhiittaa mirga namaa akkasumas seerawwan namoomaa ka sadarkaa addunyaaf kan baqattootaa irratti dhiittaa raawwataman adda baafachuuf qorannaa sadaasa 3 bara 2020 hanga waxabajjii 28 bara 2021tti geggeessanii ba'iisaa ifa taasisaniif waajjiraalee kanaaf galata dhiyeessuu feena jechuudhaan ibsa gamtaan baasaniin beeksisaniiru. Naannoowwan hanga tokko seenuu uummata haasofsiisuuf galmeelee argachuuf qormaati guddaan mudatuyyuu Komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf kan Itiyoophiyaa hojii loogeen alaaf ifaa ta'e geggeessuu isaaniif ni galateeffanna jedhan. Komishiinarittiin olaantuun ka tokkummaa mootummootaa Baachaleet jaarmolii gargaarsaaf daandiin ugguramuun itti fufuusaa ilaalchisee yaaddoo qaban beeksisuu barbaannaa miidhaawwan akkasiif dararaawwaniif dhiittaawwan mirga namaaf itti gaafatamummaan jiraachuun barbaachisaadha jedha ibsichi. Gabaasi dhiyaate sun erga waxabajjii 28 bara 2021 qabee qorannaan itti dabalaaf qorannaan dhiittaa mirga namaa ilaalchisee jiru geggeessamuun barbaachisaa ta'ullee eeree jira. Paartileen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan martinuu bahee argameef yaadawwan dhiyaate hojiirra akka oolchan illee cimsinee jajjabeessina kanneen dararaaf dhiittaa mirga namaa akkasumas seera namoomaa sadarkaa addunyaa cabsuuf itti gaafatamoo ta'an murtiitti dhiyaachuun barbaachisaadha. Mootummoonni Itiyoophiyaa fi Eertiraa qorannaan qabatamaan geggeessamuusaa adda baafachuu qabu jedha ibsi ministirii dhimma alaan bahe kun.
Itoophiyaan sabatiinsa akka qabaattu tokkummaaf abbaan biyyummaa ishee akka eegamu deeggarsa qabnu ni mul'isna ka jedhu ibsisuun gaanfa Afriikaaf bakka bu'aa olaanaa akka ta'aniif tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan walitti bu'iinsi akka dhaabatuuf furmaati waariinsa qabu akka argamu ni hojjenna jechuudhaan ibsi biyyoonni armaan olitti tuqaman waloon baasan kun beeksisee jira. Yuunaayitid Isteets uggura imalaa innaa weerara vaayirasii koronaa keessa waggaa tokkoof walakkaa booda kaastee jirti. Imaltoonni naannoo addunyaa jiran kanneen talaallii fudhatan imala gara Yuunaayitid Isteetsitti geggeessan itti fufuu kan danda'an ta'uun ibsameera. Weerarri vaayirasii kanaa imalaaf bashannana bira taree waaltaalee hedduu irratti dhiibbaa fideen dinagdee Ameerikaa miidhee jira. Kolleejii Koorneelitti Piroofeesara barnoota Ikoonomiksiif Biizinasii kan ta'an Todd Knopp akka jedhanitti innaa uummati imala geggeessu xiqqeessuuf dabalan gatii boba'aaf meeshaalee dheedhii kanneen biroo irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Dinagdeen damee maraallee ni miidhama jedhan. Industiriin tuurizimii cimaan kan Yuunaayitid Isteets keessaa waaltaaleen kun akka biyyoota kabiroo tuurizimii alaa irratti hundaa'anii akka hin miidhamnellee gargaaree jira jedhaniiru. Wixata har'aa Yuunaayitid Isteets daangaa ishee dachii kan Meeksikoo fi Kaanadaa imaltoota talaallii vaayirasii koronaa fudhataniif kabantu ta'uu beeksiftee jirti. Manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteets masjiidota Kaalifoorniyaa keessa jiran keessatti hordoffii musliimota irratti geggeessu gama laaleen mootummaan Yuunaayitid Isteets iccitii biyyaaf dahata ta'uu qaba isa jedhu irratti falmiin geggeessamu har'a dhaggeeffatee jira. Falmiin kun kan jalqabame kurna tokko dura innaa musliimonni 3 FBI'n kanneen eeruu kennaniif amantii islaamaa fudhanne jedhan amantii keenya irratti basaasa gochuun nutti erge jedhanitti ture ka jalqabame heerri Yuunaayitid Isteets walabummaa amantii ni eeyama. Mootummaan garuu dhimma kana irratti waa'ee hordoffiisaa akka seera to'annaa basaasa alaatti odeeffannoo kennuu akkasumas iccitii mootummaaf eegumsa gochuuf jecha odeeffannoo nageenya biyyoolessaaf balaa qaba jedhu ifa gochuu diduu ni danda'a jedhee jira. Musliimonni kun 3 Yaasir Faasgaa, Alii Maaliikii fi Yaasir Abdulraahim seerri hordoffii kun mirga amantii isaanii kan cabsuuf mootummaan itti gaafatamummaa jalaa akka dheessu eeyamaa jechuun falman. Musliimonni Kaalifoorniyaa keessaa akka jedhanitti waa'ee dhimma kanaa jechuun FBI'f kan eeruu kennan kan isaan gabaasan erga namoonni kun waa'ee jihaadaa namoota gaafachuu jalqabanii booda. Hoogganaan musliimota naannoo Los Angeles Hussein Aylush akka jedhanitti musliimonni kun ittisa nuu gochuuf itti gaafatama kan qaban mootummaaf dhaaboliin federaalaa musliimota akka lammiiwwan lammataatti ilaaluuf yaalii isaan itti fufan ifa ni taasisu jedheen abdadha jedhan. Bahiin dhimma kanaa musliimota qofa otoo hin taane lammiiwwan Ameerikaa mara miidhaa ka jedhan Aylush sababa akkaataa waaqeffannaa kee qofaaf mootummaadhaan ni basaasamtaa jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaan guyyaa har'aa kennamuu jalqabuusaa ministeerri barnootaa beeksiseera. Bakkeewwan nageenya biyyattii keessa jiruun walqabatee qormaanni ittiin kennamne immoo addaan baafamee ji'a tokko keessatti akka kennamu ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa dubbataniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee barattoonni Finfinneetti qormaata fudhachuudhaaf galmaanu hundumtuu akka fudhachaa jiranu dubbatan. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdii adiyaan. Har'a akka guutuu Itoophiyaatti qormaanni kutaa 12ffaa kennamuu jalqabeera. Akka magaalaa Finfinneetti barattoonni buufataalee qormaata adda addaatti qormaata fudhachuu eegalanii jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee manneen barnootaa magaalaa Finfinneetti argaman keessaa 2 ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa waliin ta'uudhaan haala itti qormaanni kennamaa jiru ilaalaniiru. Aadde Adaanech barattoonni kutaa 12ffaa magaalaa Finfinneetti barachaa jiran hundi qormaataaf har'a ta'aniiru jechuun ibsaniiru. Kan magaalaa Finfinnee kan kutaa 12 akka haala ittiin kennamaa jiru irra deddeemnee ilaallee jirra. Haala nagaadhaan kennamaa jira. Buufataalee 64 qabna. Gara barattoota 34,400 olii kan qabnudha. Hundumtuu qormaata isaan irratti argamaniiru. Haala nagaadhaan kennamaa jira. Haala tasgabbaadhaan kennamaa jira. Akka
Akka guutuu Itoophiyaatti barattoonni qormaata kutaa 12ffaa fudhatan keessaa dhibbantaan 91.5 kan ta'an har'a qormaata eegalaniiru jedhan ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa. ይሄ ፈተና ያው እንደምታውቁት ባለፈው ዓመት በተለያየ ምክንያት ተራዝሞ የነበረው ፈተና ነው። የ2013 ዓመተ ምህረት akkuma beekamu sababoota garaagaraatiin qormaata bara 2013 kennamuudhaaf ture as ceedha kanarra kennamuu eegale. Qormaata bara kana kan fudhachaa jiran barattoonni galmaanii turan barattoota 6,000 fi 17,000 ta'anidha. Barattoota galmaan kanneen keessaa immoo dhibbantaan 91.5 kan ta'an har'arraa eegalanii akka guutuu biyyattiitti qormaataaf ta'aniiru. Kanneen sababa walitti bu'iinsa naannoo isaaniitti uumameen har'a qormaataaf hin teenye immoo dhibbantaa 8.5 ta'a lakkoofsaanii. Kanaaf barattoota har'a qormaataaf taa'uu hin dandeenyee fi ministeerri barnootaa fi ejensiin qormaataa wal ta'uudhaan yeroo ji'a tokkoon caalle keessatti akka isaan qormaata fudhatan gochuudhaaf hojjechaa jira. Garuu bakka qormaanni kun har'a kennamuu eegaletti haalli nageenya isaa karaa mirkanaa'een gaggeeffamaa akka jiru hubadheera jedhan Piroofeesar Biraanuu Naggaa. Piroofeesar Biraanuun itti dabaluudhaan bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa har'a fudhachuu hin eegalle ji'a tokkoon booda haalli jiru hubatamee qormaataaf taa'uu jedhan. እንደሚታወቀው በተለያዩ ግጭቶች ምክንያት በትግራይ በአማራ ክልል ሰሜንና ደቡብ ወሎ akkuma beekamu sababa walitti bu'iinsaatiin naannoo Tigraay, Amaaraa, Affaar, naannoo Oromiyaa gara Wallagga Lixaa, Beenishaangul Gumuz, Kamaashii fi bakkeewwan tokko tokkotti qormaataaf barattoonni idileedhaan har'a hin teenye yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti qormaata lammaffaan qophaa'ee fi akka kennamuuf murtaa'eera ministeera barnootaa fi eejensii qormaataatiin. Jalqabumaayyuu karoora tokkoffaa fi lammaffaa kaawwannee socho'aa turre. Haaluma kanaan itti adeemaa jirra. Haala amma jiruun bakka rakkoon nageenyaa itti jirutti akkamittiin akka barattoonni kun qormaata fudhatan haala qabatamaa barataan sun keessa jiru ilaallee addaan baafnee murteessina jedhan Piroofeesar Biraanuu Naggaa ministeerri barnootaa Itoophiyaa. Qormaanni biyyoolessaa har'a kennamuu eegale kun hanga kamisa dhufuutti itti fufee akka kennamu eeramee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Yemmuu hidhattoonni mootummaa Itoophiyaatiin wal lolaa jiran gara wiirtuu biyyattiitti adeemaa jiranuu fi mormitoonni gara 9 ta'an immoo as Yuunaayitid Isteetsi keessatti wal tumsanii jiran kanarratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa muddama keessa galanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi immoo akka dhukaasni dhaabbatuu fi yaada dhiyeessaa jirti, yaalii gochaa jirti jedha gabaastuu dippiloomaasii Sindii Saanii qopheessite jaallanneen akka ittaanutti ilaalteetti. Bulchiinsa naannoo Tigraay kan Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi waggaa tokkoof gaggeeffame hanga Waashintanitti irra deddeebi'ee dhaga'amaa kan jiru yoo ta'u kanneen kamisa darbee mana maree Yuunaayitid Isteetsi cinatti hiriiran duguuggaa sanyii mootummaa Itoophiyaan gaggeeffamu ittiin jedhanii fi wal waraansa kana dhaabsisuudhaaf Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummoota tarkaanfii fudhachuu hanqatan kan ittiin jedhan balaaleffataniiru. Asuma Waashintan keessatti bakka buutonni riphxe loltootaa fi kan gareelee mormituu 9 mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed bakka bu'uuf gamtaa uummachuu fi mallatteessuu isaanii labsanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gama isaaniin mootummaan isaanii akka injifatuu fi jiraattonni Finfinnee barbaachisaa taanaan meeshaa kaasuun naannoo isaanii akka eegan gaafatan. Jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeffrey Feltman Finfinnee keessa kan turan yoo ta'u imala rakkisuutu isaan mudatee jechuudhaan Ahmed Siliman dhaabbata Chatham House irraa dubbatanii jiru. As I understand it, he's partly there at the invitation of the Ethiopian government. So there could perhaps be an opening. There could perhaps be a scenario where there are discussions about, the possibility of a ceasefire, the possibility of finding a way. Akka nu badheetti beektaa hanga tokko afeerraa mootummaa Itoophiyaa biraa dhiyaateen achitti argame. Kanaaf karaan banamaan hangi tokko jiraachuu mala. Dhukaasa dhaabinsa irra ga'uuf mariin jiraachuu mala. Rakkoo biyyattiin qabdu kan walitti bu'iinsaan alaa hammaataa jiru irrattis ta'uu mala. Qaamonni walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti
waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa irra akka ga'an akkasumas gargaarsi dhala namaa uummata Itoophiyaa akka dhaqqabuuf Yuunaayitid Isteetsi gaafattee jirti. Kan duraan ambaasaaddara turan Makiilaa Jeems raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. The U.S. has always been a friend of the Ethiopian people and has been a real supporter of Prime Minister Abiy. What we're seeing now threatens to undermine all of the progress and the promise of what Prime Minister Abiy came into office to do. And so we hope that this will not be squandered. United States yeroo hundumaa hiriyaa uummata Itoophiyaa yoo taatu muummicha ministeeraa Abiy Ahmedis dhugumaan deeggaraa turte. Wanni amma argaa jirru fooyya'insa argame hundumaa fi Dr. Abiy yeroo waajjira qabatan nan hojjedha jedhanii waadaa seenan sana faallaa deemuun mul'ataa jiru yaaddessaa ta'eera. Wanni argame ituun diigamiin yookaan hin manca'in Itoophiyaan nagaaf misooma biyyoota kutaa sanaaf qooddu deebinee agarraa abdii jedhu qabnaa jedhan. United States gamtaa Afrikaa fi michoota ishee kutaa sanaa akkasumas tokkummaa mootummootaa wajjin hojjetaa akka jirtu yoo ta'u dhukaasa dhaabinsa argamsiisuuf haala mijeessaa jirti jedhan Makiilaa Jeems. So I would say that the collective approach is raising the diplomatic stakes, putting more pressure on the government, giving incentives for the parties to all come to the table and talking across the board. This is not just a one-sided conversation. Kanaaf walta'uun carraaqqiin gaggeeffamaa jiru kun danqaa gama dippiloomaasii mul'isuun mootummaarra dhiibbaa dabalataa gochuun kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban marti akka ta'anii dubbatan gargaara. Kun marii gam tokko qofa waliin gaggeeffamu miti. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF warra naannoo jiranii fi mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbachuu dabalataa jedhan. Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa rakkoo Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen wiixataarraa walgahii gaggeessuuf jira. Dilbata kaleessa magaalaa Finfinneetii fi bakkeewwan biroo keessatti jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman hiriira ba'uudhaan miidiyaalee addunyaa dhimma Itoophiyaa irratti loogii agarsiisaa jiran balaaleffataniiru. Biyyoottan alaa tokko tokkos akkasumaan balaaleffataniiru. Hiriira Finfinneetti taasifame kana hordofuudhaan Tsahaay Daamxa'u gabaasa ittaanu qindeessiteetti. Hiriira kanarratti barreeffamaanis ta'e sagaleedhaan dhaadannoowwan dhagahamaa turan biyyi keenya hin diigamtu dhaabbileen idila addunyaa giddugalummaa dhimma biyya keenyaa keessaa harkaa baafatan miidiyaaleen idila addunyaa odeeffannoo sobaa raabsuu fi maxxansuudhaan biyya keenya diiguurraa ofaa qusatan kan jedhuu fi kanneen biroo dhagahamaa turaniiru. Hiriira kanarratti kan hirmaatan jiraataan magaalaa Finfinnee obbo Biraanuu Shugguxee hiriira kana kan hirmaachuuf dhufan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuuf akka ta'e ibsani. Ani qaamni kiyyaa hirruudha jedhee kanarraa hin hafu. Gantuu boroo asitti nu ajjeesuuf dhufu dura hiriiruu dadhabu dudduuba goree loleen du'a. Gartuu gana 27 addaan nu baasee mirga keenya sarbee humnaan nu bitaa tureef carraa hin kennuun jedha. Aadde Ishiyaas Faa'u gama isaaniin gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay gocha suukanneessaa naannoo Amaaraaf Affaar irratti dalage balaaleffachuudhaaf dirree masqalaatti akka argaman ibsanii jiru. ደሴ በኮምቦልቻ በተደረገው ድርጊት እኛ ጋርም እንዳይመጣ gochaan dasee fi kombolchaatti raawwatame akka nu bira hin qaqqabne balaaleffachuu fi uummata daseef ammoo aantummaa keenya mul'isuudhaaf dhufne. Waggaa tokko kan lakkoofse lolli naannoo Tigraayitti eegalame babal'atee naannoo Affaariif Amaaraa keessatti adeemaa jira. Mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaadhaan kan moggaase gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka ga'eetti injifannoo argachaa akka jiru ibsuun kanaan booda mari'achuudhaaf fedhii akka hin qabnee fi humnaan mootummaa aangoorraa buusuuf akka imalaa jiru karaa dubbii himaa isaa ibsaa tureera. Gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaadhaan kan moggaaseef shanee jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jechuun kan of waamu garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin wal ta'uudhaan qindaa'anii mootummaa Itoophiyaa aangoo irraa buusuuf hojjechaa kan jiran ta'uu karaa dubbii himaa isaanii biyya alaa jiraniin ibsanii turani. Ibsa kanneen walitti qindeessuudhaan miidiyaaleen idila addunyaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shaneen gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiru jechuun guyyoota muraasaan dura gabaasaa turan. Hiriira guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti
jiraattota magaalattiitiin gaggeeffameen yaadota kanneenii fi tibbana kan miidiyaalee idil addunyaatiin tamsa'aa turan kan balaaleffatu ture. Hiriira kanarratti kan argamte shamarree Aayishaa Mohaammed Ameerikaan seeraan ala dhimmoota Itoophiyaa keessa harka galfatteetti jechuun ibsite. Humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay uummata sana hunda yeroo inni fixee dhufu mootummaan Ameerikaa callisee ture. Amma immoo gareen kun karaa hafuura baafatu yeroo dhabu waliigaltee dhukaasa dhaabuu jechuun isaaniif tumsa. Hanga har'aa eessa ture mootummaan Ameerikaa jette shamarree Aayishaan. Gama biraatiin Ameerikaan gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Daseef Kombolchaa to'achuun isaa kaaba Itoophiyaatti sarbamuu mirga namoomaa daran akka dheeressu sodaachuu ishee eertee turte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinken karaa fuula Tiwiiterii isaanii dheengadda akka barreessanitti qaamni lola keessatti hirmaachaa jiru kamiyyuu haalduree tokko malee dhukaasa akka dhaabanii fi gara mariitti akka dhufan gaafatanii turan. Dabalataanis hooggantoonni Afrikaa qaamni lola keessa jiru hunduu gara mariitti akka dhufaniif gaafataniiru. Gama biraatiin ammoo gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa guutummaa guutuutti yoo hin baane haleellaa naannolee kanatti raawwachaa jiru yoo guutummaatti hin dhiisne mariin kamiyyuu gaggeeffamuu akka hin dandeenye qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa tibbana ibsanii jiru. Hiriira kaleessaa irratti haasawaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gabaasaaleen tibbana Finfinneen marsamteetti jechuun bahan soba jechuudhaan ibsaniiru. Har'a immoo uummata keenya shororkeessuudhaaf keessumaa immoo uummata Finfinnee shororkeessuudhaaf Finfinnee marfamteetti nuun jedhu. Finfinneen kan marfamte uummata isheetiin uummata nagaa ishii tiksuuni kan isaan hawwan hin milkaa'u. Ijoollee Adwaa ta'uu keenya dagatanii agwaadhaan nu doorsisuu yaalanii. Adwaan bilisummaadha. Agwaan ammoo deeggarsa. Deeggarsiif liqiin kan bilisummaa keenya sarbu yoo ta'e hin barbaannu hiyyummaa keenya qabannee hojjenna jedhan. Gama biraatiin hiriira kanarratti sirba akka sirbuuf kan affeerame weellisaa Taarikuu Gaangiskee sirba isaa Dishtaaginaa jedhamuun kan beekamu akka aadaatti araarri abuu jaarsoliin araaraaf haa ka'an jechuudhaan ergaa dabarseera. Mana amantaatti abbootiin amantaa yeroo nu barsiisan yoo hin baranne sirbi nu barsiisu maaltu jira jedheen faarfadha. Yeroo hunda gurraacha uffachuun nurraa miidhagu nu haa ga'u gurraacha uffachuun nu gaha gurri keenya nu dhiigeera. Eenyu dhufee nutti dubbata. Kanaaf dargaggeessi hin deemin jaarsoliin dhagaa mataatti baatanii marga harkatti qabatanii haa deemanu jedhe Taarikuun. Waltajjii irratti kaleessa kallattii baha biyyattii naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa fi naannoo Hararii magaalaa Harariitti akkasumas Beenshaangul Gumuz naannoo Kibbaa fi naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti hiriirri wal fakkaatuu fi kaayyoo tokko qabu gaggeeffameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadi irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Hayyee hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu torbanitti guyyaa wixataa kan isiniif dhiyaatu qophii ispoortiiti. Qophiin ispoortii har'aa fiigicha irratti xiyyeeffata itti aanu dhiyaata. Sanbata dheengaddaatii fi dilbata kaleessaa dorgommiin fiigichaa sadarkaa adda addaa biyyoottan adda addaa keessatti taasifamaniiru. Kanneen keessaa as Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Niiwoork keessatti fiigichi maaraatoonii taasifame isa tokko. Maaraatooniin magaalaa Niiwoork inni baranaa isa waggaa waggaadhaan taasifamuu qofa miti. Maaraatoonichi erga jalqabame waggaa 50 guuteera.
inni jalqabaa fulbaana 13 bara 1970tti taasifame. Yemmuu sana namootaan 127 qofatu irratti hirmaate. Bara darbe sababa COVID-19 kan ka'e ittuu hin taasifamin hafe malee waggaa waggaadhaan ittuu walirraa hin citin barana ga'eera. Fiigicha guyyaa kaleessaa taasifame irratti gara nama 30,000tu hirmaatee jedhameera. Fiigicha baranaa irratti dorgommii dhiiraatiin hin mo'atu jedhamanii atileetota eegamaa turan keessaa Qananiisaa Baqqalaa tokko ture. Haa ta'u malee Qananiisaadhaaf hin taane. Sa'aatii 2 fi daqiiqaa 12 fi sekoondii 52 xumuruudhaan ja'affaa ba'eera. Sa'aatii 2 fi daqiiqaa 8 fi sekoondii 22 xumuruudhaan kan tokkoffaa ba'e lammii Keeniyaa Alberti Kooriiriiti. Waldorgommii dubartootaatiin sa'aatii 2 fi daqiiqaa 22 fi sekoondii 39 xumuruudhaan kan tokkoffaa baate ammas lammii Keeniyaa Peres Jeepichirchir kan jedhamtudha. Abaabelii Shaanee lammeen Itoophiyaa sadaffaa baateetti. Abaabelii rikoordii walakkaa maaraatoonii qabattee kan turteedha. Maaraatoonni Niiwuorkii rakkoo dhibee koronaatiin addaan citee ture barana deebi'ee jalqabamuu isaatii fi jiraattonni magaalattii itti gammaduu isaanii ibsaniiru. Karaa biraatiin fiigicha kiiloomeetirii 5 sanbata dheengaddaa biyya Faransaay magaala Liil jedhamtu keessatti taasifameen dhiiraaf dubartootaan lammiileen Itoophiyaa milkaa'aniiru. Fiigicha dorgommii walmakaa yookiin miiksd rees jedhamee beekamu kanaan Daawit Siyyumii daqiiqaa 14 fi sekoondii 41 xumuruudhaan rikoordii haaraa galmeessitee mooteetti. Atileet Masarat Maammoo sadaffaa baateetti. Dorgommiidhuma kanarratti dubartootaan kiiloomeetirii 10 tokkoffaadhaa amma ja'affaatti lammiilee Keeniyaa 5tu keessatti argama. Abarraash Minsee'oo Itoophiyaa irraa 4ffaa baateetti. Dorgommii dhiiraa kiiloomeetirii 5 Berrihuu Aragaawii daqiiqaa 12 fi sekoondii 52 tokkoffaa ba'ee moo'eera. Yaasin Hajii immoo sadaffaa ba'eera. Dorgommii biyya Faransaayitti taasifame kanarratti kiiloomeetirii 10 kan hirmaate Cimdeessaa Dabalaa Guddataa daqiiqaa 27 fi sekoondii 16 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Addalaaddaloo Maammoo immoo lammaffaa ba'eera. Dilbata fiigicha maaraatoonii biyya Tarkii magaalaa Istaanbul keessatti taasifameen dubartootaan lammiin Itoophiyaa Ayyaantuu Abdii sadaffaa baateetti. Gaafuma guyyaa dilbataa kana biyya Ispeen magaalaa Baarseloonaatti dorgommii maaraatoonii taasifameen walmorkii dubartootaatiin lammiin Itoophiyaa Taadduu Tashoomee tokkoffaa yommuu baatu Siisaay Masarat lammaffaa, Masarat Bal'axee sadaffaa, Baqqalachi Guddataa 4ffaa ba'uudhaan walitti aansanii mo'aniiru. Magaalaa Ispeen biroo Saan Sabastiyaan jedhamtu keessatti dilbata dorgommiin fiigichaa qaxxaamura biyyaa taasifamee ture. Dorgommii kanarratti dubartootaan Zannabuu Fiqaaduu moo'ichaa gonfatteetti. Hordoftoota keenya oduun ispoortii har'aaf qabnu kanuma.